ajjecha mucaa qaxalee miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'e kana ajjecha Haacaaluutiin wal qabatee hedduu tokko natti dhaga'ame, hedduu tokko onni na cabee jaalala ABO'tiif yookaan WBO'tiif osoo hin tahin namummaatu na dhukkubsee akkuma beekamu ani WBO sin deeggaru biltsiginnaa sin deeggaru wanti an deeggaru nagaya ummata keenyaa deeggara qaama lamaan kanniin hin mormaa jechuudha. Biltsiginnaan itti yaadee lolli kun akka bal'atu godhee ummata keenya cabsuudhaaf hojjetaa. WBO'nis immootu maqaa ummata kana bilisoomsa jedhuuni sababa jara lamaanii hawaasni keenya jidduutti miidhamaa jira quba qabaadha. Garuu wanni mucaa kanarratti ta'ee hedduu qalbii nama cabsaa. Nama harka kennateetiin hin gale fuudhanii mana hidhaa keessatti bakka inni ciisutti rasaasa 5 itti roobsanii ajjeessuuni hedduu tokko nama dhukkubsa. Nama ta'isaati fuutumamee caccabee bakka ciisuu ka'uu hin dandeenye bakka inni du'etti itti oseenee gaafa poolisiin rasaasa itti roobsee ajjeessu dhala Oromoo uf baree kana booda lolli haa gahu ani Oromoodha Oromoon hin lolu ani Oromoo ajjeesaa bilisummaan Oromoodhaaf fidu hin jiru nama jedheetiin galee mootummatti harka kennate fuudhanii ajjeessuuni hedduu tokko na dhukkubsee jechuudha. Abdii gara fuula duraatti jirus natti dukkaneessee jechuudha. Abdiin gara fuula duraa maaliif dukkanaa'ee yoo ka jettan taate hawwiin kiyya wanni social media kanarrallee lallabu maa inni akkuma waliin argaa jirru araarri mootummaa fi WBO jidduutti bu'ee araara sobaa araara feekii tagaree wayiis gowwomsanii mallaqaan sossobanii galchan osoo hin tahin araarri waliigala godhamee holistic peace gaggeeffamee WBO'nis mootummaa kana wajjin hayyoonni Oromoo hundi bakka tokkotti walitti dhufanii yeroo dhumaatiif lola Oromiyaa keessatti deemamaa jiru kana akka dhaaban hawwuu ture jechuudha. Garuu wanni amma biltsiginnaan dalage kuni waan san hunda dukkaneessee jechuudha. Yaa biltsiginnaa waa takka isin gaafadha. Waraana deemee harka isinitti kennatee gale yoo akkatti rasaasa itti roobsaa ka ajjeeftan taate warri bosonatti hafe suni akkamitti akka galuu barbaaddan moo karoorri isinii biyya bulchuudhaaf ittiin baafattan waggoottan itti aanu kana lola babal'isuun nama ajjeesuun nama saamuu fi ummata gidirsuun gaafii guddaa natti ta'e. Ajjechaa kana osoo argu waraana bilisummaa Oromoo kamtu galaa jetteetiin hin yaadda yaa biltsiginnaa. An jireenya kiyya irratti argee jira. Siyaasa kana umrii ijoollummaa yoo xiqqaate umrii waggaa 10 irraa keessatti hirmaachuu eegale. Siyaasa Oromoo keessatti dhalannee keessatti guddannee garuu wanti hundi addana babbahuu ka eegalte naannoo umrii waggaa 10 irraa jechuudha. Ani qabsoo Oromoo keessatti uf argee maatiin kiyya maatii qabsaadha. Hawaasni an keessatti dhaladhee guddadhe hawaasa qabsaadha. Isa kanatti uf argee guddadhee jechuudha. Seenaa siyaasaa hanga ammaa beeku keessatti nama akka biltsiginnaa muka irra taa'u qottoodhaan uf jalatti muru argee hin beeku jechuudha. Yaa biltsiginnaa maal dalagaa jirta? Amma yeroo baay'ee dhaabbolii siyaasaa Oromoo kumattan Jawaariin faa kumattan WBO kumattan garuu diinni guddaan biltsiginnaa mataa isaati. Ummata isin jaalatu, ummata aangootti isin baase, ummata gaafa isin aangootti baatan gammachuu keessa darbee osoo gammachuu isaa ibsatu lubbuu fi dhabe jaalala isiniif qabu irra ummata kana fuutanii ofitti diina gootan. Akkamitti ummata kana gidirsuudhaan, ummata kana tumuudhaan, ummata kana ajjeesuudhaan, hayyoota isaa kichutti kutuudhaan, faallaa ummataa deemuudhaan olaantummaa sirna nafxanyaa itti faarsuudhaan
olaantummaa Minilik itti faarsuudhaan, olaantummaa Haile Sillaasee itti faarsuudhaan, seenaa kijibaa hin jirre Itoophiyaan umrii waggaa 3,000 qabdi jettanii sobuudhaan, Itoophiyaan umrii waggaa 150 qabdu. Tanuu beeynu Itoophiyaa Oromoon keessa jiraate, tabaaf sablamoonni keessa jiraatan ta umrii waggaa 150 qabdu, waggaa 3,000 qabdi jettaniitiin kijiba warra Habashaa kijibuudhaan, ilmaan Oromootirratti waraana labsuudhaan, ilmaan Oromootirratti ummata Oromootirratti hanna labsuudhaan, maqaa kooriidariitiin manneen Oromoo digsuudhaan, warra Oromoo warra middle class family ta'an, warra small business centerii irraa qaban, maqaa kooriidaraatiin business centerii isaanii demolish harkaa gochuudhaan, ummata Oromoo kanatti gadi teettan, muka irra teettan uf jalatti murtan. God forbidden osoo humni badaa wayii alaa dhufee yookaan gara kaabaa kanaa dhufee ka isin waraanu taate, namni isin wajji dhaabatu hin jiru. Because nama isin wajji dhaabatu hunda tumtanii ajjeeftan, kaan hiyyummaan laamsheessitan, kaan gibira osoo irraa guuru. Namni akkamitti muka irra taa'uuf jalatti mura? Mucaa qaxalee kana harka maaltu isinii ajjeesa? Mucaa daa'ima. Dhugaadha, garaagarummaa siyaasaa qabdan kaleessa bosona seene isinii loluuf deeme, har'a eega harka kennatee deebi'e akkamitti mucaa kana ajjeeftan? Dhiiroo, nama harka kennatee sitti galee miti bar. Diina osoo walitti dhukaafte agartee yoo harkaan qabde, osoo walitti dhukaafte yoo harkaan qabde bari, yoo boojite hin ajjeeftu bar. Seera lolaa keessatti. Maali hojii dhablummaan, hojiin gadheen, hojii ijoollee, hojii shiftaa, hojii nama takkaa hin baratinii keessin hojjettan. Akkatti amma yeroowwan itti aanu kana biyya gaggeessuu deemtanii, Oromoo bulchuu deemtanii, hanga yoom akkatti? Bakka beekumsa keessanirraa abdii dhabdanii, wallaalummaa keessan ofitti beeytanii, kana booda qawween malee fala biraa hin qabnu jettanii xiqqaa guddaa qawween mataa keessa tumtanii. Adeemsa kanaan Jawaarii miti, Woboo miti, mormaa kamuu miti. Osoo akkanumatti isin dhiisanii badiin isin hojjettan, hojiin gadhummaan isin hojjettan kuni fuudhee awwaala keessan isin buusuu deema. Wanti mucaa kichiluu qacalee kanarratti raawwatame hedduu tokko garaa nama nyaata. Hedduu tokko garaa nama nyaata. Ammallee ija banadhaa. Hojii ummata Oromoo dararuu hojii godhatan kana irraa of qusadhaa. Ajjechaa Oromoo irraa uf dhaaba, uf dhoorka, wal dhoorka. Hanna Oromoo irratti gaggeessaa jirtan kana dhaaba. Rakkoo abaa'oo wajji jiru fura. Rakkoo hayyoota Oromoo wajji qabdan dhugaan onnee irraa furadhaa. Akkasitti aangoo gubballee turuu dandeettan, akkasitti teessuma keessanillee tursiifachuu dandeettan, akkasitti qe'ee Oromoo kanatti illee nagaa buusuu dandeettan. Wanni isin goottan waan baay'ee nama qaanfachiisu, waan baay'ee nama gaddisiisu. Maal goona Rabbiin nuun qabate? Waan Rabbiin nuun qabate wanta gochuun hin danda'amu. Akkanumatti wal gurfataa deemnaa. Kabajaa guddaa Rabbi isiniif kenne kana uf jalaa fuudhaa jirtanii, kabajaaf ulfina abbatu uf jalatti qaba jedhanii, kabajaaf ulfina Rabbi isinii kenne kana uf jalatti qaba warri biltsiginnaa, teessoo Rabbi isiniif kenne kana uf jalatti qaba. Hojii gadhee, hojii shiftaa hojjettaniitiin teessoo kan uf jalaan balleessinaa. An kanuma isiniin jedha nagaan naa tura.